Taasaatis gartee ni yaalama. Gaafa fayyaan isaa guutummaatti gartee wanta taate ambaasaaddarri dhaabbata kanaalleen yoo rabbi jee gaaddisaa ta'a gaaddisaa waliin taanee gaaddisaa akkanaa hedduu tokkoof gartee dhaqqabuu qabnaa waan jedhu yaada akkasii tokko eegasiis wanti jennee kaayyoon teenya karoorri keenyas guddaadha. Waan hafe immoo diiteera waan hafe waan biraa gaa nuti qaamanii jiranii ummaan illeedha ummaan isaanii gaaddisaan illee ni jira isaanis haasa'uu ni danda'a. Fayyaa ta'e okay Ustaaz Hamza. Wallahi dhugatti seenaa garaa nama nyaattu nu ooftee bakka hedduu nu geessitee welcome Ustaad Abu Safraddin kiyya baga nagayaan dhuftee. Wallahi seenaa addaati seenaa filimni irraa dalagamuudhaan malee inshallah fuulduratti yaanni maateetti kunis ni ta'a muwaasi qalbii bareedduu waan bareedduu yaada galatoomis hin jenna obboleeyyan namni 4,700 kaas jirtan warri gartee dubbiin tun isin gaddisiifte. Mee hoggu takka akkaawuntii asirra jirtu mu'aaz gubbaa jirtu tana fudhadhaati bakkuma takka waan takka ergame wahuma rabbi isin dandeessise haganan je'ina hoggaa ergitan gama keessaatiin natti ergaa hadaraa akkuma gartee haati tun laal dubbiin bakka tanatti na tuyxe ani dhugaa rabbiin sitti himaa mucaan khofluu didee mooraaliin tuqamtee wanni mucaa kana dararu jiru managgaluu daran jireenya ummaa isaa kan gartee itti dhiisee biraa deeme santu namatti dhaga'ama dhugaa rabbi. Aboo natti changaa duru komantii wanniidhaan footoo rakkattiitu jirti wallahi. Tanaafuu akkasi wallahi nama hundatti Hamza Hajirat Hamza keja wanni hundi morra sirri jiru hafuloo irraa qabdan guututti ergaa Ustaaz Khayri ta'u. yes wanni warra ebirii yoo kanaaf illee furmaanni haa dhufu ebirii takka darbii keessan fooloo godhaa yeroo tokko hundi keessan nama kumshaanii as jirtanii hundi fooloo godhaa yeroo tokko wal fakkaataatti qabaate fooloo. Thank you. Mee tara takka dubbii tana xumuree bakkaan geetiin waan kana gaafadha. Wanni takkittiin garaa nama nyaattu mooraaliin mucaa tuqamtee managgaluun jibbuun san dubbii laaftuu miti beeka. Wallahi onnee nu tuqe dhugumatti. Sii galee? Tanaaf obboleeyyan warri obboleessa xiqqaa qabdan warri gartee namummaan Asawaan qaba dhiifama Ustaaz dhiifama yeroo nu galcheetti riisiitti na arge maqaan isaa Afandii jedhama. Yeroo hunda nama gaafa rakkoodha gaafa haadha teenyita jimma gaafa taboorana gaafa bakka hundaa nama nu biraan hafne obboleessa keenya Afandiin qarshii 30 akkaawuntii irratti nu ergee risiita nu ergee as naa laala. Afandii keenya boo rabbi. Fayyaa ta'e Ustaaz Khayri osoo ati deebine dura Ustaaz Khayri. Naa galateeffadha yeroo tokko. Okay murtii keenya afaan makaatii tokko takka waan takkaan uummata kanatti himaa namni 4,400 kaas girtan kun waan kana sirrii naa qalbeeffadha. Ragaa wajjin isin jabaa jawwee waan gootanii Ustaaz Hamza irraa kaasaati murtiitti aansaa obsatti aansaa Hamzatti aansaa mu'azitti aansaa yoo fooloo irraan qabdan ta'e isaan kan hundarraa fooloo barreessaati warra asirra jiru kana uummata akka takka naa guutaa. No fakkeenya nu ta'a hin dabrin. Yaa okay baariyaaliin mana kanaa wallahi 4,400 jarraa gadi hin bu'u anaa isin hin jee kaasaa hunda isaanii. Afandiin biyya Saudii jiraata ofii Ameerikaan jiru Kanadaan jiru Austraaliyaan jiru biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraata dargaggeessa carraaqatee bulu qarshii 30 akkaawuntii irratti nu ergee risiita na erga obboleessa keenya kun ani dhuunfaadhaan nama umriitti yaagaan jirutti ansiif hin jiranaan jiru fi na jajjabeessaa ture keessaa so naa galateeffadhaa hundi keessan Ustaaz Abu Safraddiiniif kan naa du'aa nu godhe yeroo tokko. Tole abshiraa. du'aayi bakka akkatti walitti qabnee goona ilaree fuutiif as didduudha. Fakkeenyota namoota akkanaa godhataa deemna Hamza dhiifamallee naa godheeti. Okay obboleessi keenya tokkolleen UK irraa birrii 6,000 ergeeti risiida natti ergee hundi isaa galatoomii jennaani warra birrii jiru kana birrii naa ergaa fi ammumaan tana birrii asirra nu baasaa fi kanatti aansuudhaan wanti maqaan akkaawuntii eenyu jettan iftuudha jaa. Iftuu Jaabir. Iftuu Jaafar. Iftuu Jaafar yaa. Akkasi qabadhaati warri birriitis warri akkaawuntiitis wal faraqaadhaan haadha teenya tanaa. Birrii murtii oguta kanatti miduwaa 9 birriin kaaya oguta kaaya murtii. Duwaa 9 namoota fakkeenya nuu ta'an akkanaa kana galateeffachaa yoo deemne bareedaadha beekadha. Nama biraatti. Okay thank you. Abbaan birrii 80 ergee galata qaba walitti qabnee hunda bakka takka du'aa goona. Waan gaarii gootee waan bareedaa gootee rabbi jazaa kee rizqii bareedduu rizqii gaarii rabbi siif haa godhu. Himi mee mu'aaz takka
wanni sanime. Fayyaatai Bi'ii obboleessa galii. keenya afandii tabaafte olis yaa kan sin jennee jirra. Nu caalaa immoo rabbiin ati isa jecha gootee fi haati ati gargaarte tun galata keessii galchanii. Okey, Ibirrii Muwaaz yoo na dhaga'u jiraate tokko takka duwwaa sagal warra Ibirrii barbaadu Somaaliyaadhaaf Itoophiyaa keessaa Yaa. 56 56 Diidam 15 15 maqaan Ibirriidha. Iftuu Jaafar. Iftuu Jaafarooti. Iftuu Warri koomantii Jaafar. akkaawuntii Thank fi you. lakkoofsa barreessitan hagasitti maqaa afandii jiru nu barreessa koomantii irra bakkasanii galatoomaadha lakkoofsan barreessinaadha. Assalamualaikum warahmatullahi Afandii jaa wabarakatuh. barreessa haga namni biraa dhufutti. Caalaa salaam Waalaikum salaam. salaam. Waalaikum Nuun kennine abbaa margala toomi wuriin adeeradhu gabaabseetuma bismillahi salaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam obboleessa kiyya afandii akkuma awwala bismillah jettee bante insha Allah rizqiin insha Allah si haa banamtu obboleessa kiyya fiintee waa hunda rabbi si haa godhu akka Abaa Bakri Siddiiq radiyallahu anhu dhufee gartee waa hunda dursisanitti insha Allah nama waa hunda dursu diinii fi duniyaa keessa rabbi si haa godhu fakkeenya diinii duniyaa rabbi si haa godhu ustaada keenya obboleessa kiyyalleen qarshii qaburraa insha Allah biyya keessa taa'ee galchee jira falmata rabbiin sirraa haa jaalatu afandiin ammoo fakkeenya tahee namni dhugatti waan arra mu'aazu hojjete kana gartee rabbi jechaaf irraa jaalattan akkasuma seenaa mucaa kanaa dhageessan hundi keessanuu yoo xiqqaate namni nama shan nama 200 takka 100 nu kan ullee feenaa nu beeksisa insha Allah lakkoo hin jechu maqaa obboleessa keenya mu'aaziitiin illee akkasitti insha Allah barakallahu fiikum. Fayyaata Ibirrii asumaan hundi keessan Hamzattis Oduu Ustaazoo gammachiisaa hundattuu tokko erga hundee Ibirriidha ka Itoophiyaadhaa fi Somaaliyaa keessaa Ibirrii fayyadaman. Oduu gammachiisaa jira Aya. waas biraa usaanis takka. Usaa. silkiitti iddoo Okay. sarbiin godhilleedha. Miseejiin argu. Obboleessa keenya tokko illee miti aslan. Obboleessa keessan hundaa. Kan yeroo hundaa hojii tololtummaatiin beekamu nama akkaan beekamaatiin miidiyaa kana gubballee namni hundi ni beeka. Bakka namni keenya rakkateetti namni Oromoo hunda nama qabeenya isaa waan qabu hundaan cinaa jiru. Gaafan kana jiru nama hedduu sammuu keessa isin dhufa. Ni beektan nama sammuu keessa isin dhufe san keessaa tokko. Qarshii Singulaariin ifirraa ni waahemi. qarshii kuma dhibba. Qarshii kuma dhibba. Mu'aaz irra deebiin dhageenya Mu'aaz. Hunda keenya irra deebi. Sagalee fuudh. Maqaa wajjin irra Gasaa deebi. Maqaa waliin. Komantii irratti eenyu obboleessa keenya tokko miti akka kumaati. Zakkii! Okay. Kanan haga Ol fuudh rikoordii taata guys. dhaabbachuudhaan beekamu. Zakiidha gawa zakii daalaa. Dhiifamallee yoo naagoota yoo namni kun zakkii ta'e asumaa waliin ibsuu barbaadu dhiifama irraa ta'a jecha kana dubbachuu kiyyaa fi yoo namni kun zakkii ta'ee maqaa zakkiitiin waan baay'ee dalagamaa ture waa hedduu godhamaa ture mu'aazitti ergamaa ture anatti illee ergamaa ture akkanaa hubattaniif feesbuukiin zakkiidha verify yookaan raayitiin verification base yookaan raayitiin itti godhamee jira har'arraa jalqabdanii anillee feesbuuk kiyyarra poosti godheetiin jira. Hin shawwadamina biyyaalaa isin oofnaa qarshii akkanaa isin erginaaf dura immoo kana kafaladhaa fudhadhaa warri isin jaanii isin shawwadaa jiran sun namoota biyya keessa ta'anii maqaa zakkiitiin feek akkaawuntii banatanii waan kana hojjechaa jira waan ta'eef please nama 5,100 takkaas jiru irratti waliin isin dhaamuu barbaadu nama 4,300 irratti akkaawuntiin zakkii daalaas feesbuukiin isaa verifaayi qaba itti aansee immoo inni miseenjaran fayyadamu itti aansee immoo inni hiriyyootaa fi namoota itti dhiyaatu waasaappiidhaan qunnamaa akkuman galgala kana footoo amma Hamza Haajii isin garsiisaa jiru kana ankireet godhee feesbuuk irratti poost godhe akkanaa hubattanii fi irraa of eeggadhaa hattoota irraayi obboleessa keenya zakkiidhaan hedduu galatoomii ulfaadhuu bakka rakkootii isin dhabanii waan kan ittiin dhabin bal'oo sitti hakannu guddoo sitti hakannu umrii siyaa dheeressu jireenya gaarii jiraadhuu jaani thank you. An amma yoomiin zakkiidha jeeme. Jee Akkattuu uummanni koomantii hin garreeti akkattuu hin garre. haimiyaan yoomiin zakkiidha jee uummata yoomiin jeen zakkii obboleessa keessan tokkoon jee yoo isaa mijate. Obboleessi dargaggeessi nuti qabnu hasaa tana laayifillee ilaalee rakkoo akkanaatii dirmatu isa qofa jala murii. Addaan baasi Mu'aaz addaan baasi. Tilmaamni keessan sirriidha obboleessa keenya zakkiin qarshii 100 innis kannatee jira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Du'aayi sirri godhaa fi nu galatoonfadhaanii murtii sirri harkatti jirta namoonni hedduunis harkatanii jiran asirratti yoo isaaf danda'ame immoo inni mataan isaa
ni dhufa gara taatiin asin isinin salaam isin jaa. Yoo dhufe nutti himi maqaa isaa akka Anallee maaliif intaati jalaa hin gabbu'aa? Yaa zakkiin obboleessa keenya maqaa isaatiin qarshii 300, 200, 500 namoota nyaadaman hedduutu risiita nu ergaa ture. Mee boo akkaawuntii sana nagu baraate qofa tajaajilisi wayin dubbachuu fedha. Akkaawuntii miti lakkoofsa akkaawuntiin baddee jirti. Lakkoofsa qofa Namni nagaa kana nagu baraate eewwa. Likkitti naa dhageeffadha. Koppiliinki illee walii godha bakka kana naa qabadha. Obboleessa keenya zakkii daalaas akkuma isin beeytan bakka rakkoo bakka haajaa keessattuu dargaggoota lafaa dhufan kana jajjabeessuu irratti ni beeytanii xiqqarraa haga guddatti haga kannuu isaatiin komatamutti ni beeytanii maal isin jechuu barbaade nama hedduu shawaa ashandaaw abbaba maarree warra jaamantuu maqaa isaatiin feesbuuk akkaawuntii banee ani zakkiidha qarshii akkanaasiifin ergaa ammoo if dura kafalii fudhadhu jechuudhaan maqaa zakkii illee xureessee waa baay'ee dalagaa ture. Muazio isa bira ga'ee jiraate wanni kanaa ni beeka obsaa baay'ee yoo isa bira ga'ee jiraate ni beeka Hamzaan ni beeka annin beeka yoo xiqqaate nama 300 oltu waan akkanatti ergee aboo zakkiin miseenjeran fayyadamu feesbuukii gaafa ergaa ofii qabu qofa dhaamsa dabarfata zakkiin namoota itti dhiyaatu fi warra waliin hojjetu qofaaf waasaappiidhaan fayyadamu so please namoota hattoota kanarraa eeggannoo godhaa jeetin dhaamsa godhaafii ture barreeffama dheerallee galgala kana feesbuukii kiyyarratti barreessee namni jalqaba akka akkaawuntiin isaa verifaayi ta'e post godhe ana sanillee asumaan naa hubadhaa gargaarsa obboleettii teenyaatiif galgala kana dhufee amma qarshii 100 akka nuu gumaachee haga ammatti namni qarshii 100 nuu gumaachee. Murtii teenkiu nama hedduu jira kaa birrii kan nuuf as gal jiru warra qabu hundee faa namoota hedduu jira. Nuu galchi. Akkaawuntii bakka deebisuu akkaawuntii sin akkaawuntii deebisii jidduu bakka fuula namaan dhoksine kaaye. Deebis akkaawuntii. Okay, akkaawuntii natti baay'ee murtee kutaa kan jiddumatti. Obsa atiimiif yookaan Hamza atiimiif Muaz yoo ol deebite himiif. Kum takka? Bilbilaan irraa dhaame. Okay, kum takka? Abbaan qabdar. Kuma takka? Ayye? 76. Ayye? 28. Okay. 48. 28 48 mi? Okay. Torba. Aya. Torba 68. Eeyuwa gobas habibi. Okay. Naarifee jira. Akkas. Okay, fayyaa taa'ayye. Yara keenya hundi keessan warri asii girtan ammuma irraa kaasaati akkaawuntii qabnaa birriin qabnaa gargaarsa haadhatiin gara jirraa muwaaziin duuba deebi'a saa deebi'u bakka jirtanirraa waan qabdan hundi uffatina hundi keessa waan qabdan keessa buufadha. Abu Sabraddiin hin dubbanne meeta kafirraa buqqaasi zakiifillee obboleessa keenya hareefu murtii maqaa isaa kaase afandiifillee namumaan gammaatti waan qabu arjoome hundaaf yeroo takka du'aa irra nuuqaa maqaa rabbi ol ta'eetiin. Bismillah. أي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله دررتي يادا دقيقة تكنجين أسمان أبو سبردين برئيسة خينيا Hundee ya maqaanii maqaan koo ustaaza kiyya kutaa gadi hamma birri ustaaza riskiin harkadde kutaa gadi hamma qaba. Ustaaza kutaa ustaaz Muhammad difama daqiiqa kutaa. Hundee maqaan akkaawuntii kanaa murtii ittiin beeku takka obsaa itti naayim warra maqaa gaafatuuf. Iftuu Jaafarii mi? Iftuu Jaafari yaa. Iftuu Jaafari hundeeti yaa irra darbi waan irra darbite galatoomi. Hayyee ustaaz itti fufaa difama. ماما بياني في إرجو مكة خيتي خلنا كمان سامال جت gaara mul'ata obboleessa keenya gaara mul'ata nama jalqaba 30 banee jenne isallee nu yaadadha keessatti. 42 kuma 42 okay. طول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أبلزقي زكي أكسم أفندي غارة ملتا هند خيسنوه إن شاء الله أبو جنته أولى جنته هند الرئيسين هايمان ربي قلتهم إسنين هاجو الدنيا آخرت بسم الله يا رب درجات إسن أولها فود قمتشو ديني في دنيا دا إسن بدا ربي هاقود أبلزقين الرأي إيمان هيتان إن شاء الله الدنيا آخرت ربي ركوت إسن الراها هاقو قلمي تيسن قلمي جنة ربي حاتاسس ورا سينا دلقي أرى قلت أرى سينا هجو تيسني سينا اللي هجدا نمني قرتي أران تنهارتين حرمي تيسن وبليسخين تكا خميلة ميلي ساد أبيسن نمني برد أبتن إن شاء الله قويا قرتي
صدقان أرى خنتنتون جويا آخرة اسم برد أبو ربي هاتاسسو ميزان قيسن والحافودو وان دن ديسان ورّي قرتي ويسطي واخنة شلي بربادن أكاونت رتقلشا ورّي أمو إن شاء الله أكنا من اللي قرتي إره والدرقموف حاملين ما تو بربادن أمو والبهاتي وان بريد وقرو نبوسان سنينجا إن شاء الله ملايكان قالتو ما سيناجت تبارك الله فيكم أمو هندي أنا أعرفوك توما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مندر رافونات التدي بنا. لا هدو دقيقة قرقاس عقب أنا ما بيصبردين إبليسا مندر التدي. dirqamaaniin dhiibadhee isin jala dhufe gaarray dargaggeessa babbareedaa kana keessa maalii fi nafajeeti gizee takka takkaas gizee gargaarsa qabdan na harkisuu qabdanii bar bakka khayrii kan jabaa dhaga'anis asumarraan umma hundeen 50 isinii galcha asumarraan du'aayis naa godhaa fatanaa addunyaa kanaa rabbi si alaafisu jaa ammaan isinii darba inshaallah isin hunda keessanuu wada fiddennee jirra gaasuma keessatti waluma beenya walitti dhufuu dadhabne malee Thank you. Hunde wa mara rabbi se hagodo. Beli sadara takkanuti asa. Amin. Abo hunde wa mara rabbi se hagodo wallahi. Amin amin. Rabbi hada oromo se gode amalle hada oromo se. Amin amin amin. Rabbi hada miskina se gode amalle hada miskina rabbi se hagodo se. Amin amin amin. Qabeenyi khazna rabbi sibira walitti haqabamu. Rahman rabbi sibiratti walitti haqabamu. Amin amin. Oboleeyyanki ya haati hundeedha. Oromos gargaaraati Oromos boonsi mana uffata bareedaadha qabdi mana uffata isii dhaqaatii irraa ajajannaa jira kee laan namni keenya bakka hundatti waan gaarii haa qabaatu barakaa rabbi keessa si haa kaayu haadha hundee amin amin hundee imaana rabbi si haa godhu hundee jaalalaa rabbi si haa godhu hundee gammachuu rabbi si haa godhu hundee barakaa rabbi si haa godhu haati teenya ol baateeti zakkitti aantee nucapsite rabbi rizqi sitti hajabsu amin jabo kaysa amin jabo wallahi rabbi rizqi sitti hajabsu achumanu bolesa keenya zakki rabbi quqa isatti jiru irra ha buqqasu wallahi amin wallahi namni quqaatutti jira haadha hundeellee quqaa isiin beektu fi rabbi beekuutti jira rabbi irra ha buqqasu wallahi aw khaliqni sirra ha buqqasu wallahi Hafura rabbi isin haa fudhachiisu. Zakki keenyallee rabbi hafura haa fudhachiisu. Qabeenya isaa keessa barakaa haa kaayuufi. Jireenya isaa keessa barakaa haa kaayuufi. Maallaqa isaa keessa barakaa haa kaayuufi. Uummanni kana kanaa kun fakkeenya keenya rabbi umrii nu haa dheereessu. Rabbi hiyyummaa irraa haa qabu. Obboleeyyan kiyya ka 200 ka 50 faanatti ergu jiru jira. Awwa rabbi isaaniif illee haa kennu wallahi. Wallahi obboleeyyan kiyya hedduu tokkotu lakkaa'uun danda'u ijoollee babbaree hedduu qalbiin qulqulluudha. Bar namni waan qaburraa kannati waa dooyinan jaamu. Ustaada gisa iftuu eenyu jaa bakka kana kaantiin iftuu eenyu jaa? Iftuu Jaafar. Shargode. Akkasi gaa ijabaadhaa ija hamtuu rabbi isinirraa qabu isin hunda keessanii isin jaalannaa toltuu Oromoo waliif qabdu maashaallah fatanaa addunyaa akhiraa rabbi Safi mundee teenya galatoomi rabbiin bakka ati irraa baafte guddoo bakka si haa buusu. Mundee osoo hin buune gaafii wayii jira. Mundee irraa bitaa warri Suudii Arabaa jirtan guutuun. Bitadha ustaaz Jaab Sobreddin gaafadha hojjetan. Mundee waan mana si gaafadhe naa deebisi. Aya ustaaz. Eessatti argamta ammaati? Ani Riyaad manfu'aa keessatti hin argamu. Shaaraan ati irratti argamte hoo? Shaaraan ati irratti argamtu. Manfu'aa shaara ijaaz gubbarratti hin argama. Haraaj algaasim jaan. Okaa maarafajaan jaaniin. Maarafajaan jaaniin. Haati hundeedha. Sheekkan dhufan irra nuu goranii. Warri artee dhufu irra goraa. Warri gartee hayyuu dhufu irra goraa. Xiqqaa guddaan irra goraa. Hundee diinii fi duniyaa rabbi nu haa godhu. Isii bira dhaqxanii irraa nuu bitadha. Isii ol qabuun haadha Oromoo ol qabuudha galatoo. Folollee godhaa mee akkaawuntii isa kana hundi keessan Foloo godhaa. namni kumni sadi kuni foloo godhaa. Maamma Bayaanii Abdii Raggaasaati hundaa bira boqoteeyaa. Umuraa dhaqee uffata siin uffatiin hin jiru ammallee hundi keessanii. Gizee namni achi dhaqee. Gista asumarraa qaamsaan namaa kennuuf Khadiir Ubbannaa ilma jabaa ilma lafaa kaa'aa. Dukkaana kiyya dura onlaayina namni sirriitti dukkaana kana babal'isee daandii tana qabsiisee asirraa deemeef Khadiir Ubbannaati asumarraa naa jajjabeessa
hedduu dargaggeessa jabaa biizinasa keessatti illee nama jabaa ture har'a qabaachuun keenya hedduu dasnajaa galatooma horaa bulaa warri riyaad akkanarraa bitatu warri masrii keessaa umma abdallaa fi ummata dukaana xiyya dukaanni achi keessa jiru hedduu galatooma ani ammoo gargaarsa keessan keessa gizuma hundaa waan qabdan irratti na hirmaachisiisa dhufee irratti hirmaachuu Masrii kana irra deebi. Kaisarraa dukaanni umma Saad, umma Abdallaa, Boontuu dukaanni sadeen kun dukaana xiyyaa, dukaana asirraa meeshaa dhugannarraa sossoosu jiranii dhaqaa irraa bitadhaan isiniin jaa galatooma. Kadiir ubbadaati sasmaadha. Anillee waada siiseen dukaana as jiru hunda dhaqeetiin viidiyoo waraabee daranaa siifa bal'isaatti yaanis. Galatoomi mangistii qaalii arra sagalee teessan gaa kana nama hedduu dhaga'uun xiyyaa hedduu tasna jee maashaallah. Laal obbole reefuun tana wanni niin akka isiin dhufte waan biraatti illee wanni jechuun fadhu nama beekan kana akkuma reefuun tana amma murtii fi mu'aaz ana caalaa zaakii isaanii beeka. Isin kana hundarra amma haadha hundee naatu beeka ammoo isin na caalaa ibsitanii haati hundee kan maasitti hirmaattu kana qofa osoo hin ta'in dubartiin achi keessa rakkattee eenyuun nu gargaareennu nama gartee mana bulu dhabillee nama mana sii bulchitu nama gartee karaa deemullee nama ol maqee gartee waan qabdurraa kannitee fi ofitti qabdee nama Oromoodha gargaartee cinaa dhaabbattee Oromoo boonsaa jirtu kan asirratti agarru kana qofaa miti jechuu fedheeti. Kanaafuu jazaakumullahu khairan siin jenna umrii nuu dheeradhu abbaa manaa abuun dee keetii wajjin fayyaa nuu ta'e shaashan baa nuu jii siin jenna galatoon. Anaaf isin ammoo akka hedduu wal beena akkasii yaada hundee. Bakka hedduu wal beena gaa asumarraan gaa murtiis nama irraanfatee shabaaba xiyyaa wajji nama shabaaba gizee duraatiif isaa xiqqaadha taraa ubraa dhufe nama na bira dhufe irraa takka ijoolleen tun hundinuu gaa ilmaan xiyyaa adeemsaan hedduu barreeffamaa fi laayivii hedduun seenuufiin isin irraa badee malee bakka hundarra naa hirmaadhaa jiraadhaan isin hedduun isin jaaladha. Abuwaas gaa abuwaas yoo nama olla dhalannee olla guddannee ani meessattiin dhaladhee abuwaas maashaallah dinuu kana adda banne laayivummaan tu waliin nu deebiste hedduu. Alhamdulillah abshir. Ani haadha hundeeti wajji haadha hundee yeroo jalqabaatiif mana isii dhaqeetiin beekaa mana isiitti nyaadhee dhugeetiin beekaa akkasumas uffadheetiin beekaa so haadha hundee san qofaa mirimchaa isiitii wajji illee hiriyaa haga ammaa biyyatti illee biyyuma waliin jirra yeroo hunda guyyaa guyyaa wajji oolla. Dabbaali yeroo takka dhiifama guddaa wajjin akkaawwantii tara kaasitii ibirri nuu kaayi ati dalagaan ta'e hin dagatinii. Habibi ana tahta amrak. Resiita seentee jirti haatu hundee agarsiisa. Mu'aaz Mahammad isa badee Mu'aaz Mahammad nu deebisi murtii. Mu'aaznin deebisaa haati hundee haa galatoomtu haadha hundee itti goraa warri Saawud Arabiyaa keessa jirtan. Yeroo takka murtii asumatti afaan maqadeetti mee hundi keessan akkaawuntiin hundi akkaawuntii nagadaati isiidhaaf nagadaa. Foloo nu godhaa. Foloo godhaa ni dubbisaani nama kanaa kana. Foloo godhaa qofaa miti. Nagadaa foloo siyaa guddatu qabeenya dabbeessifti. Baay'ee dabbaan. Okay, lakkoofsa ebirri kana fudhanneeti giddumaan dalagaalee asuma keessa godhatti fudhaa obsaa bayaan lakkoofsa ebirri naa baasa kutaa kadhiifama dandeessaami obsaa. Guys, koppiliin gahaa taaptaapiin gahaa miti mallattoo tiktaakiin fi ilillii barbaannaa leenca akka dhuguusi barbaannaa. Murtii guutaa kanaa kan naa dara. Ijoollee teenya namni kun. Ayyaa ebirri fudhadha obsaa isa kutaa. Tole abshira. Nuti ana abbaa manaa miti bardabbaale abbaa manaa an abbaa sagantaati malee. Dua sagal shantamii ja'a murtii qofa haa kutaa. Shantamii ja'a. Kudha afur. Shantamii ja'a kudha afurii. Kudha afur. Diidama kudha shan. Ayyee. Qabuun jiru guyyaa sagantaa kana qabuudhaaf murteessines waliin jirra. Jechuun bakka takka waliin jirra gizee Mu'aazii bilbilus qarshii 25,000 akkaawuntii irra nu galchee risiita naa erge. Please waan feenu akkaawuntii cheek nu godhaa deemaadha. Namoota akkanaa qabna kan mul'atin kan risiita qofaan nutti haasa'u. Hedduu naa galatoom yaasin kiyyaa yaasin ofiisinjoo yaasin nama biizinasaati nama sooshaal miidiyaa irra jiru miti. Ustaaz Mee Hamza kanni Hamza hin dubbifne daasa Hamza kee Jaabir. Callisuu re'ayyaa. Hundee ol deebisaati. Ayyee. Nama 4,000 kanaan kabajaa waa gaafadha. Yoo arra godhuu baatan. Okay naa gaafadha. Yoo godhuu baatan waan kanaanii mataa isaan falata ol na deebisina jedhe. Olin si deebisa kun wala simadii kaala.
Mee rabbii nama isin godhe hundee foloo godhuu Sajiddumaan Ustaaz Hamza. Eda waan jeemaa hunda manaa qabdaa laphee akka baastu Ustaaz Hamza. Ajaa'ibni nama. lakki allaphee baaseetii miti hundee nuccuu bareedduu naa ergitu jeetiin qubaan qaba akka isin dhuftu seetaa wajjira malee. Irree teelaalee ni Musinnaa keessa jira ayyaa. Laal mee guutuu akka lakkoofsa hundee kana naa jijjiira namni kuma afurii fi dhibbee takka kaas jirtan kuni hadaraa. Jijjiiraa jira maashaallah. Foloo godhadha. Jijjiiramaa jira. Kuma shangalchaa meeqis takka takka foloo godhan ayyi. Hogguma takkatti mee namni kun hundi foloo naa godha. Hundee jechuun dhugumaan haadha hundeeti wallahi. Hundee nuuf taatee nu boonsi. Hundi godhu jiranii obsi. Naa itti himaa qobsi. Wallahi ittiin jajjarin uummanni kun firaasha nama irra rafu yoo qabaate. Ummata kanatti hin bu'in meenaa siin jee. Kuno godhe inni nu godhe beekee jira kan inni akka ummata keenyaa numaa hin jiru haadha hundee foloo godha kiyyaa fi Hamzaa kana maas irra jiru hunda dhiisa haadha hundee foloo godha. Galatooma isin hundi keessanuu galatooma. Galatooma. Kan nu qofaa foloo godhuu qofaa miti ilillee abba takka takka itti buusaa mana isii kana vaayiraal baasa. Takka takka itti buusaa mana isii kana vaayiraal baasa. Itti wal yaamuun sawaabaasi sadaqaasi namummaasi. Akkasii buna kiyyaan afarsu jira bara. Abdii yoo feete leencallee Eenyumee gabbuu sabeessa yeroo tokko. mana kana nurraa shaashaa godhe habibi waan biraa sirraa firru. Wanni gurmeeshaan as jira ustaadha. Gurmeeshaan hin dhufne har'a niin dhabe barbaadee ittillee dawwalee. Okay. Abshir. Asumaanuu warri as gala jirtanii waan dandeessan maaliif Mu'az Muhammad nama haalataan laphee Awwaa malee isiniin jechaan jiru. Akkaawuntii Mu'az irratti fooloolee godhadhaadhaa asuma waan qabdan darba akkaawuntii Mu'az irratti hundi keessan waan qabdan warri islaagitti qabdan. Mu'az akka inni hin dubbanne muutiin godhe. Ijoollee teenya oguuta kanaan isaa maayikii kan adaraalee naan isaa wayifiin jee. Wayifiin maayikii naan isaa. Wal cinaa dubbachuu qabna dirqama manni guutuun zimmuma jennee. Akkanuma obsa Hamza akkanuma bar akkanuma. Amalumaa. Jiddumaan namatti hin banatin akka jaanii baratan akka obsaa saniif faa bara. Akkana jeetiin baradeeroo. Yoo bu'eette sirraa hin Hamza Haji dhagahi wooma takka godhaa jirtanii barakadhaadhaa umrii dheeradhaa fayyaa rabbi isin haa kallu ustaanni keenya kun du'aa yaa godhu. Isin obboleeyyanii wanni isin godhaa jirtan isiniin boonna ilaal qomaan itti dhawadhaan ifaan keessaa'u ulfaadhaadhaa jabaadhaa jechuu malee hamtuun takkan jirtu obboleeyyan kiyya. Bara abdii kiyyaanis maafiin jee hammeenyaaf osoo risiinni na bira jirus ni jira, Hamzaa bira jirus ni jira, obsaanis waan dubbatu qaba, Abu Sabraddi waan dubbatu qaba. Manni dilli kuni taraa walii kanneetuma Khadiir bira waatu jira. Manni dilli kun taraa walii kanneetuma dubbata jechuuf malee wanni jechuuf osoo hin ta'in walirratti wanni jechuuf osoo hin ta'in dhimma biraatiin jechuuf kiyya. Ol deebi akkasii waan meeshaa keessa galchuun qabu kun. Tole Hamziin akkana goonala maaliif hin jeebeeta? Yoo hundi wal cinaa osoo namni gadi ni rabbasha. Murtii ol deebi. Kanaaf murtii ol deebi. Murtiin ol deebisaa. Dhiisaa jiingaa nama gurguddaa kabajaa qabu. Lakki bara manaatu laalee oguuta akka jara keenya akka godhu jira. Manni keenya sama cufamee baname waan ta'eef girgiriillee faayidaa qabdi malee hamtuun qabdu wal afaan dubbachuun mataan sii dalagaa sii galee ni qabbanuu. Gurbaan kun yoo hin deebine gaa dubbii biroo dhalataa nurraa deebisaa. Lakkiin deebi'a murtiin haamtee haamala isaanii siif. Waan akka rafoon qabu murtiin beekaa kana godhu jira. Manni keenya cufamee banamee kanumaaf. Ustaadha boqota kanaa kan hime haa dubbatu ustaadha kun du'aayis waan godhutti haa darbu. Ulfaadhuna. Yaa habibi akki goonu laal ijoollee teenya hoggaa haasoynu tokkoon fudhanneeti dhaggaanan irraa bu'e eebalu haasayi jeeni akkasii waliin itti kannaa deemna. Galatooma murtii keenyallee ol nuu deebisaa obboleessa keenyaaf diidadar wallaahi bahara rizqii rabbii isa haa godhu. Fayyaa fi qabeenyaa fi gammachuu isa biratti walitti nu haa qabu. Nama ummata isaatiif quuqamu, nama ummata isaa jaalatu, nama gartee gargaaruu jaalatu, hannuu jaalatudha. Abdii dadarii isinuu ni beektan isiniin immoo rabbi jireenya isaa haa urgeessuuf wallahi. Rabbi jireenya isaa haa mi'eessuuf. Rabbi makiinaa isaa karaa inni deemu karaa nagayaa rabbi haa godhu. Karaa inni deemu karaa barakaa rabbi haa godhuufi. Qabeenya isaa qabeenya barakaa rabbi haa godhuufi.
Abo gammachuu isaa malee gadda isaan hunda geessisin. Amiin jaamu. Gammachuu isaa malee gadda isaan hunda geessisin. Ol deemee malee gad deemeen hunda geessisin. Siigalee horee malee dhabeen hunda geessisin boo. Amiin jaamu. Harkatee malee dhabeen hunda geessisin. Quufee malee beelaween hunda geessisin. Hoflee malee booyeen hunda geessisin. Taqabu haa hoddommaattuu fi tan qabne isaaf haa dhuftu namaa fi citaa fi maleekaa fi hundinuu gartee fira isaaf haa taatu galatoomis hin jenna rabbi duniyaa fi akhiratti si haa gammachiisu abdii kiyya nama kannuun sodaanne jechuudha. Ustaaza yoo zeel fedhe kannuun sodaanne. zeelli fadha zeel. Abshir rakkoon qabu ni jira zeel. No, dhiifama laal zeel yoo jiraate. Ni jira. Wanni na laaftuudha zeeli. Wanni ni mucaa xiqqaa kana yaamadeef gurmeessaa kana yaamadeef. Amma odumaa osoo nuti hin godhaa bara. Laal zeel siifin kanna. Zeelli siifin kanna. Hedduu bareeda. Siifin kanna. Zeel naa kanneen fi abdii ustaada keessaan naa ergiif zeela. Mee na teeksi godhe. Teeksi naa godhe. Angaruu waa takkaan jechuun ni fedha. Yoo dubbatu nu hayyamtan filaawu sagantii murtii kiyya maqaa murtii kiyya dhiifama yaabo. Mee obsa mee kuta kana obsa mucaan kun aboo ati nama dhiiraati nama sabboonaadha nama lafellee barbaadan jedhin si duuba si faarsa laal waan shishiidina laalin if dura tarkaanfachuu jira if deemuu jirta if dura jedhu way dhiiraati. Ani barra waan goone jechuun waan injee yoo hagan takkatti sagan like Homaan goone barbada waan badaan dubbanne bar wanni nan dubbadhe kreditii namaa kan waan jaamu tokko jira. Dadhabbii namaa irratti laffaatii namaa waan jaamu jira. Mana kanatti nu gammachiisi nama hedduutti immoo keessaanillee erginee asittillee waa hedduutu ta'uu jira. Sanii miti amma wani nan jee mana kana mana muwaas kana vaayiraal nu baasin jeetin an abditti akka dhuunfatti akka obboleessatti himadhe malee waan Hamzaan naafaanii qabsiisu waan godhin qabu jechuuf fedheeti. Akkaan ani itti dubbadhe faallatti hubatte malee maayikiin kee bana ustaas Hamzaa bana eenyu kaasii banaa jiru namni hundi bakka takkaa dubbachuun san waanuma ibsachuu jirtu seeraan abdi biraan siin ga'u. Garuu wallahi billahi osoo leenca keessaa qabaadhe har'a waan hin godhu beekta. Faallan na hubatte malee wanni an jechuu barbaade yaannummaan ati abdii ibsattu sanuu abdi bira seeraan sii ga'an jiru manni guutuun maayikii banatee jira warri asii gubbaa jiruufis hedduu gaariin ta'uu tarumaanii dudubbannaa jechuu barbaadeeti malee waan thank you bifa maayyee ani obboleessa kiyya abdii reefullee jalqaba gisee yaamurraa eegalee waan jechuu ni barbaade mana muwaas kanatti obboleessa keenya abdiin nama gisee hunda hojii jiru waan hin beekuufin mana muwaas kana at least mucaan kun laayifillee seenaan jiru viidiyoo waan akka amma hojjetee kana hojjetee asirra gadhiisa so please asirratti waan tokko nu godhiiti mana kana mooraalii nu godhi warra viidiyoo nu waraabaniif illee waan jiru hunda barfadhe malee akkamtu narraa fudhatina dhiifama naa godha muwaaz immoo ati yoo waan takka dubbatte wallahi na aarsitaa wallahi billahi. Okay. Ogudaka. Laal waan niiraama abdii dadar obboleessa keenya zeel naa dhiyaate waan jeef namaan ani itti amanu meeshiin godhuun feene waan natti himatte jecha waanuma asirra jiru wajjin nu galu ammas sinii galaa waan jiru dhagoo jirtanii mi doolara 500 itti gaafatamummaa anaaf fudhata okay amma gala ammas amma gala ammas laal okay galatooma murtii kiyya naa obsimee xiqqoo wayiin qabsoo walaa jira sirraayi waa wayii takkaan asirraa toltu jira telefoonni kun xiqqoo lafaa oowwaadhaan irratti oowweeti gisee takka takka iskiinuma kana tuquudhaafu irraa haaqu qabda bara silaa duruun afaan kee kana tolchee beekate. Bakka sariin jira. Foloo deebisa amma laalu bakka no foloon hin deebisa akkasuma naa obsimeeti gaa kanaan hasoosaa bareedaa. Waa kana narra dhiifadha bakka isin haasaa bira dabra amma taa'anii bira naa dabraati. Akkasuma naa obsi waa wayii waan hin godhu jiru jira. Wallahi abdiin immoo mataa kana gubbalee na jirallee akka inni godhullee waan hin beekuufi. No galatoomi. Amma Hamza assalamu alaikum. Murtiinis beekama. Waliif jee akkasi. Murtiinis waan jeef qaba bakka san hubadhuuf Hamza.
waan mana mu'aaza kana wanni jaajeessan waan jeef qabaa hanga san beekaa jechuu fedheetum. Jidduun riippoortii isin godhuu waan seenee gamma. Iftoo minuma. Keena. Ayyee ibirrii fi wanta raseenu jira Nigri baankiidhaa baankii daldala Itoophiyaadha. Kana gammaa seenee baankii daldala Itoophiyaa irratti 200,000 fi 996 fi qarshii 925 which is almost 300 irra deebi hin dhageenye. 200,000 fi isin ni mul'ata harraa jalaati gaa. No, nuti himi. Maani midhiisisan mu'aaz? 200,000 fi 996 fi 925. Wallahi Oromoo tanamu. Dabbaan Khaybir irra seenee bilbilaan na xooweeti kanaana na caa. Okay. Okay, obutaka ni bada ani obutaka waan gootan jara keenya nama kuma 3 fi 600 Abdiin eegan arra. murtii obutaka na Olnaa deebi. Okay. Nama kuma 3 fi 700 jirtanii akkuma Yes. Naani rifut. Wallahi na ajjeesi lubbuu tana yoo akkasii baase nan qocaatu haa. Yoo lubbuu tana Mu'aaz by the way maqaa kiyyaani abdiin dadari akkana lubbuun tu yoo siinaa baate nan qoca wallahi billahi. عايشة لا لا التليفون شو